obboleessa kiyya dhufee guyyaa dhufee manguddoo yaamadhu je'eetiin an himee fi jira. Obboleessi kiyyaas dhufee jira. Mucaan adeera kiyyaatis kombolcharaa dhufee jira. Kanaafuu kottu je'ee isatti waan hin himee jiruuf jecha afannee teenyee caayaa isa eegu turre. Inni guyyaa san salkii nu jalaa kaasu didee jechuudha. Macarrashaarra Iskandarii nu jalaa kaase. Sharmaarkeen dalagaa irra jira. Sharmaarkeen haaraa jira jeen obboleessa kiyyaan. Obboleen kiyyaas manguddoon jirtu seedduu aaranii. Nama rakkoo teessi jidduu laalleeti jaartii ta'ee yoo rakkoo qabaattes itti murree jaartii sii galchina nama ji'een jecha akkanaa kana gisee deebi'uuf hedduu takka isaanii dhagahame. Akkasitti obboleessa kiyya ka'ee guyyaa kaan kara dalagaa kutee jechuudha. Obboleessa kiyya irra dawwalee amma qophaa'eetiin jira ja'an jechuu eega torbaan takka keenya booda. Amma qophaa'eetiin jira manguddoos qopheeffadheetiin jira. Waan rakkoo jirtu kootu nu jidduu laalii ja'an obboleessa kiyyaan. Obboleessa kiyya Dubaay ture. Okay, si jecha waan itti jirtu tana dhiiseetiin dhufaa. Guyyaa sabti manguddoo qopheeffadhu na eegi. Jimmataan seenaa jeen. Akka eerpoortii seenettiin bilbilli duraa bilbilame. Bilbila isaa banee nu agarsiise sharmaarkee ture. Akka eerpoortii gabbu'eetti sharmaarkee irra dawwalee dhufeetiin jira. Boru ganama manguddoo kee qopheeffadhu mana ummaatikitti wala agarru jeeni. Ganama isaa guyyaa kaan caayaa afatanii ammas akkasumatti taa'aa oolanii eeganii dhabanii jechuudha. Silkiin isaa cufaa turte. San booda guyyaa lammeessaa ka'ee mana isatti dhaqe. Yaabuu dhiifama naa godhii warraan ani manguddoodha jedhee qopheeffadheetutu silkiina jalaa kaasuu didee natti taphatanii sababa sanittiin dhufuu dhabee je'een. Kuni sababan ta'uu maaliif jennaan abbaan fedhee manguddoon feetee yoo hin jiraanne silaa atummaan dhuftee dhiifama naa godha balleesseetiin jira. Manguddoon ani walitti qabadhes gizeedhaaf arkachuu hin dandeenye jechuu qabdaa je'een obboleessi kiyyaas. Okay, rakkoo akkanaati jira jee waa'ee kiyyaa obboleessa kiyyatti haasa'ee jechuudha. Ani amma gurra tokko qofa dhaggeeffachuun barbaadu. Isirraayis dhagayuun barbaadaa silaa walirra teessanii haasofitanii barbaadaa ja'an jechuudha. Isin rakkoon qabdu isin na jaalatti ani isin hin jaaladhaa garuu immoo rakkoon ummaateetii wajjin waliin na araarsii ja'an ummaatii waan takka illee waan isa goote hin jiru jechuudha. Akka namaatti akka namummaatti warri fi namummaaf haduudaa yoo rakkootti himattee rakkootti jesan arkanii akkamitti wanni kun tahaa jechuudhaan isaanis gizee sanitti dhagahamee haasa'u turanii. Malee rakkoo sharmaarkee irraan qaban sharmaarkee silaan an jaaladhuuf jecha na hojii jaalachuu turan. Gaafaan an jibbee sharmaarkee isa beekan. Aalii nagayaati abbaa Mariyaamii waan akka nu jidduun jiru jechuudha. So ka'eeti baatii 4 booda kana keessatti gaa sharmaarkeen jiraachuu jira jechuudha mana isaa. Anaa bahee malee manarraa. Baatii 4 booda obboleessa kiyya Adaamaa akka jiru bira dhaqee manguddoo geessee Sumayyaa hojii osoo hin ta'in ani faamilii wajjin rakkoo qaba. Faamilii wajjin waliin na araarsaa isiin harka kiyya jirti sa'aan barbaadetti waan hin fedhe. Isiin yoo hin jee Sumayyaan gara kiyya deebi'uu ni dandeessi jaanii jechuudha obboleessa kiyya. Okay, isii ani yaada kee dhaqeetiin jira yaada siitis baruun qaba jechuudhaan obboleessa kiyya bilbilee na gaafatee sharmaarkeen akkana jechuu jira maali yaadni kee jeeku na gaafatu. Duraanis sharmaarkee anaa jaallatee heerumee arras anaa sharmaarkee jibbee. Maal sharmaarkeen si godhee guraan jiru tana jeetiin jalarraa kaasee hanga gubbatti gizeen himeef san dura inni qubumaa hin qabu dubbii. Hedduu takka gatte obboleettiin tiyya sin feetu jeen nama gilxanyaa tokko obboleessa kiyya Ramadaan jechuudha nama bakka waan jiru san dhugaa namatti himu obboleettiin tiyya sin fadhu jettee. Kanaafuu wanni barbaaddu yoo jiraate wanni atii fi si hojii qabda yoo jiraate mana kana fudhadhu makiinaa takkaa bisa bira ture. Makiinaa sanis fudhadhu waraqaa kiyyaa anaa kan nuti hiikii ja'an jechuudha obboleessa kiyya. Ani lakki jaartii tiyyan hiikuu ja'anii jechuudha sharmaarkeen. Okay, hayyee ballama haa qabannu isiinis haa dhuftu Adaamaa. Etikeeta mureetiifin isiif bira yaamee wal dura taasisanii haasofitanii rakkoo jirtu ja'anii obboleessa kiyya. Hayaa je'ee biraa gad deebi'eetuma na kasasee jechuudha sharmaarkeen. Waraqaaleen ni jirti isin erguun hin danda'a. Afaan Amaaraatiin barreeffamtee jirti. Waraqaa firdi beetii irraa na fidan jechuudha.
dukkaana keessa osoo taa'u jiru toora za'a fudhata kana gurbaan dukkaana ashaguna dhufe meeshaa elektiroonika fi kana yoo jiraate raaboo buqqisi dukkaana ashaguuf hin deemanaan jee maaltu rakkoon jiraan jeen hay maxraan siin dhufne naan jee nam takkallee siin himne barjaarsa kee siin hiiku fadhaa siin ja'a hoggunaan joo okay jaarsuma kiyya akkana jee ni deebi'a jee osoo eeguu siin hiiku fadha jee homaa rakkoon qabu hayyee taate jeetiin ka'ee waan irraa luqqisee keessaa gabbee jechuudha. Ugaan ani akkas je'uun gurbaan waraqaana fide san ni rifate. Bakka itti dhagahameeti dhugatti ati sharmaarkeen ni deebi'a jettee eeguu turte naan jee. Eegaa namni wal lolaa walitti ni araaramaa walii araaramna jeetiin eeguu ture garuu eega dhugumatti jaartiti hiikuun fadhaa qabeenya addaa qoddachuun fadha eega kan je'u taate waan takka waan inni isarraa eeggadhu hin qabu. Homaa rakkoon qabu jeetiin hanga duraan na keessa turellee guyyaa san na keessaa bahee jechuudha sharmaarkeen. Guyyaa san hin fixadheef. Dhalaan dhugaadhaan jarjartii afaaniin naa hiikii ani bakka asii hojii jiraachuun barbaadu intalti dhalaa kamiyyuu hoggaa jaarsaan wallolte na hiiki numa jirti. Wannummaan dhalaa taaneefuu dhiira taateefuu rabbiin dhiira jabeenya kanneefuu saniifi sii galee. Bakka ka'eetiin dhaqee jechuudha sharmaarkirra bilbila na jalaan kaasu obboleessa kiyya ka adaamaa hojii turan kanarratti bilbilee akka carraa ta'ee innis guyyaa san turee dhawaa ture na dhufee jechuuf fiigaa hay sharmaarkeen osoo hojii haasoo jirru osoo ballama hojii qabnu waan kana dalage an amanuu hin danda'u jee isniinis irra bilbila nu jalaan kaasu san booda kaanee dheenee jechuu mana anaaf mee hottu manaan dhabamu mana dheenee gaafannaa jechuudhaan makiinaa horree wajjin hoggaa mana dheenu obboleettii isaatii olaanarraa bane viidiyoo Hamzaan postote san keessa illee ni jira ture guyyaa san obboleessi kiyya xiqqishoo waan jarjaruuf jecha ummaan tiyya kaatee nu jala dhuftee hoggaan ani hulaa banu obboleettii isaatii ture maal barbaadda maal mana kanaa qabdaan an jettee jechuudha manaan lafee dafka khiyyaan jaare mana warri keenya narra gargaaranii na wajji jaaran maal mana kanaa qabda gisee naan jettu an akka maraattuutiin ta'e ani haadha maraatii bariin jeen abbaan mana kana hin jiru gisee naan jettu an bar haadha manaatiin jeen waan takkan qabdu higgiirra waliin jirtanii deemaa higgiirra fixadhaa naan jettee jechuudha achi anaafisii wallollee ummaan tiyyaas fiigaa dhuftee obboleessi kiyyaas walitti dubbanne fuudhanii poolis xaabiyaa nu geessan. Bikka intalti dhalaa takka mana kanarraa maal qabdanaan jettu manuma kiyya kaniin meeshaa guutuu alaamanni guutuu dhiisee irraa gabbahe abadan mana kiyya kana keessa deebi'u malee mana kiyya keessa bulu malee arran bulu jeetiin akka nama maraateetti bakka daqiiqa takkatti edoo namni ni maraata sii galee hedduu waan malee na dhagaame gisee isin akkasnaan jettu. Uccuu fudhadheen baaneen mana kiyya meeshaan guutuu turte mana kiyya dhaqaatiin qaama dhiqadhaa jijjiiradhaatiin deemu ture saa inni jirretti ani manuma keessaan hin galle malee mana kiyya qubaan qaba. Guyyaa keessaa kaatee intalti tun maal mana kanarraa qabda abbaan manaa hin jiru gisee naan jettu waan malee na dhagaame bakka miira hamaa keessaan galee poolisoonni bakka atis mana kana galii innis mana kana haa galu gisee ja'an namticha sa'aa na agaretti dhiinii isaa isa danfu. Sa'aana agaretti mootummaa keessa na cafaku na ajjeesii fi mana takka keessa hojiin jiraadha. Tana akkuma inni eegaletti haa fixatu jeetiin bakka isaas baasuu hin dandeenyu ati waan duraan mana keessa baatee jirtuuf jecha nuti isaan bahee jechuu hin dandeenyu naan jaan poolisoonni. Hayyee jeetiin karaa mana kiyyaa galee guyyaa silaa inni maxraana fidee qaxaroo san irratti abeetota barreeffadhee abeetota maal jaaniin afaan Oromootiin. Iya fondo. Abeetota maali?